Aduu akka garaa garaatti ilaaluu dandeenya. Akkuma baatilii tokkottis ilaaluu danda'ama. Akka injifannoo gurraachas ilaaluu danda'ama. Akka saba cunqurfameetti yookaan biyya cunqurfameettis ilaaluu danda'ama. Akka koloniyaal teessiittis ilaaluu danda'ama. Perspektiivii garaa garaatiin hiikatti kennuu danda'ama jechuudhumaafi. Adwaan dhugaadhumatti Itoophiyaadhaa fi mallattoo of kabachiisuuti. Maaliif jennaan biyyoonni Adwaa dura Itoophiyaatti harka hiixachaa turan hundi isaanii booddee harka irraa sassaabatan ifadha. 1896 amma 1936 gidduu waraanni tokkoyyuu hin turre. Biyyi tokkoyyuu Itoophiyaa yaalee hin jiru. Deebi'ee waggaa 40 booddee kan Itoophiyaa yaale mataa mashee Xaaliyaaniidha. Kanaaf Adwaan maalidha biyya kanaaf waan jedhu kanaaf it is a symbol of self respect akka of kabajuuttis at the same time of kabachiisuttis yookaan immoo sovereignty ofii keessa secure godhachuu wayitittis ilaaluu ni danda'ama jechuudha kanani. Kanaaf tokkummaa biyyaas lafa kan qabsiise Adwaadha. Tokkummaan biyya kanaa dhugaadhumatti 1896 dura biyya wal waraansa keessa turte gara fuula tokkotti gara fuula waraana walootitti inami walootitti yookaan immoo diina walootitti akka xiyyeeffatan. Fakkeenyaaf hoosii fudhadhee 1875 hamma 1896 gidduu Itoophiyaan maalirra turte the last quarter of 19th century dhuma jaarraa 19ffaa keessa Itoophiyaan wal waraansa guddaa keessa turte. Maaliif jennaan dirreewwan waraana akka Imbaaboo, Calanqoo, Azuulee, Annoolee, Walaayittaa kaampeenii hedduu ture. Itoophiyaan wal waraansa waloo keessaa baatetu 1896 gaafa Adwaa diina waloo irratti wal waraanurraa gara diina waloo irratti akka xiyyeeffattu ijabane. Ijabanuu duwwaa osoo hin ta'in immoo moo'ichaan galan. Suni faawundeeshinii moodern Itoophiyaan impaarii ta'e jechuudha. Amma gariin namaa moodern Itoophiyaan impaariin kan jalqabe bartee duroosii jedhee haasa. Dhugaadha suni bu'uura wayii waan kaa'e qabaachuu danda'a. Garuu dhiigaaf lafeedhaan tokkummaan Itoophiyaa kan jalqabe 1896 barma Adwaati. Kanaaf bu'uura tokkummaa biyya kanaati jechuudha. Maaliif isarratti kaltibeettaa kan dhufe. Dhaloonni bara Adwaa lubbuudhaan jiraate suni wanni hundi itti tolee miti. Akkuma silamma sii kaase wal waraansa keessa turanis hin jedhe. Fakkeenyaaf salphaa yoo sii fudhadhe Walaayittaan 1894 waraaname. Adwaan waggaa meeqa booddee? Waggaa 2 booddee 1896 94 waraaname 96 Adwaadha. Kaawwotoonaa mootii warra Walaayittaadhaa fresh painiidha yookaan immoo waraanni isarratti godhame yeroo dhiyooti. Dhukkubbii baay'ee qaba yookaanis immoo sadoo baay'ee qaba yookaanis haaloo baay'ee qaba. Namni hundi haaloo dhabe tokko hin jiru mooticharraa. Maaliif jennaan saboonni biyya kana keessa jiran uummattoonni biyya kana keessa jiran kaabaa kibbaan bahaa dhihaan quuqa ofirraa qabu yookaan immoo haalootti qabatanii turan dhugaadhuma isaa hoositti hime. Fakkeenyaaf amma Raas Mangashaa ilmi Yaatsee Yohaannis du'ee jennaan matammaatti aangoon kan maluuf eenyuuf ilmaafi kan aangoo irraa fudhate Minilik. Kanaaf baay'ee itti qabamee ture. At least akkamitti nugus Mangashaa nallee naan hin jedhu minimum yoo xiqqaate ofii nugus nagastii of godhee of shoome namni kun nama shawaa kun. Anaan garuu ilma nugus nagastii Yaatsee Yohaannis at least Raas Mangashaa dhiisee nugus Mangashaa illee maaliif naan hin jenne jedhee too'i quuqaa qabata jechuudha. Ammas Xaaliyaanitti iyyuu gale booddee garuu as deebi'e. Maaliif jennaan tokkummaa biyyaatti caalaa fedhii dhuunfaa caalaa waan sabaati waan naannoo waan fedhii dhuunfaa aangoo dhuunfaa caalaa yookaan immoo waan irraa argadhuuf caalaa akka biyyaatti yoo yaadne irra gaarii ta'a jedhee booddee dhufee mooticha taraaramee isa duwwaa miti fakkeenyuma sii kaase malee namoonni hedduun warreen akka Waaqshuun Gwaangul Birruu warreen akka Maammadan Naffirreen Naffaar hundi isaanii quuqqaa irraa qabu yookaan immoo muufannaa jecha gaarii ibsadhee yaada muufannaa. Uummanni yookaan immoo hooggansi naannolee muufannaa dhabe hin jiru. Garuu muufannaa isaanii dhiibbaa isaan irra ture. Lola isaan irratti labsamaa ture. Dhiiga isaanii kan lolaa ture. Otuma beekanii waraana sana hirmaatan. Kun dhugaa seenati. Kana dabsuu hin dandeenye. Dhaloonni amma jiru maalirraa hubachuu kanarraa maal barachuutu itti jiraata? Tokkummaa saba kanaa biyyi kun yoo jige sabni kophaatti fayyadamu hin jiru. Biyyi kun yoo jige nutis achuma keessatti miidhamna. Miidhamni biyya kana miidhama keenya. Tokkummaan biyya kanaa keessatti hoo biyyi kun waa argatte biyya kana keessatti waa arganna jedhee akka yaadu dhugumatti karaa namaa bana jedhee yaadaan.
Dhugaa dubbachuudhaa fi agama Afrikaa gurraacha ta'uun kan immoo uummata cunqurfamaa fi Adwaan maali waan jedhu kanaaf namuu yeroo baay'ee hin haasa waan kan argite. Uummanni Afrikaa kun tokkichiyyuu kan tola hidhee fudhatee hin jiru by the way. Namni hundi yaaleera waan ofirraa ittisuudhaaf kolonii kana gabrummaa warra Awurooppaadha. Warreen akka Saamorii Turee ilaaluu dandeenya, Mahadistii warra Mahammad Abdallaa Lolleessaa, warreen akka Maajii ilaaluu dandeessaa, warreen akka Zuuluu Baatir Faayisaan Dalwaanaa ilaaluu dandeechaa. Hedduudha namni yaalle hin jiru hoo dhugaa dubbanne. Dhumarratti garuu kan milkaa'ee fi biyyuma kanaa fi yookaan immoo Itoophiyaa dhumaa fi sababuma Adwaatitti. Fakkeenyaaf amma namni yeroo baay'ee Laabeeraa fudhata. Laabeeraa fi Itoophiyaan the only African country that never been colonized jennee agarsiisna miti. Dhugaadhaa hin koloneeffatamne garuu isheen humnaan miti ofirraa ittiste. Qabiinsa Ameerikaa jala turte Laabeeriyaan. Amma fakkeenyaaf magaalaan guddoon Laabeeriyaa Monoroviyaadha. Monoroviyaani maqaa pirezidaantii Ameerikaati James Monroe jedhanii. James Monroe irraa Monoroviyaa capital city rename ta'e jechuudha. Even Laabeeriyaan jechuun maqaan isaa Laabertiidha. Amma filaagii Laabeeriyaa fi Ameerikaa laalee wal bira qabe. Tokkuma adii diimaa masmara isaa diimaa fadiidha. The only difference istaarii tokko duwwaadha Laabeeriyaan. Haga dhiyootitti akka isteetii tokkotti ilaalamti jechuudha Laabeeriyaan qaama Ameerikaa taate. Kanaaf dhugaadhumatti biyyi roorroo dhowwatte biyya kanadha. Garuu immoo wanni nuti of eeggachuu qabnu nuti uummata hin gabroomne isin garuu uummata gabroomadha. Bakka nuti jagnaa isin dabeessaa nuti uummata ofirraa roorroo dhowwachuu danda'u isin uummata gabroomaa garba wayiiti jennee daayikootomii akkasii uumne dialectical conflicting theories waan akkasitti deemuun gaarii ta'u maaliif hariiroo obbolummaa gama tokkoon Afrikaa obboleeyyan keenya jechaa gama biraatiin immoo uummata gabroomadha isinii nuti immoo warra gabrummaa dhowwatu jennee akkasitti naareetivii akkasiitiin deemuunis gaarii ta'u baalaansii gochuun hin barbaachisa. Dhugaa seenaa kee ibsachaa at the same time atteemtii Afrikaanonni kan biraa godhanis immoo ifatti kaa'u nutti jiraatu. Even muuzeemii godambaa Adwaa kana keessa paartiin jalqabaayyuu kan ta'uu qabu Berlin konferaansitti taanee atteemtii Afrikaanonni kaan anti-colonial struggle irratti yaalii isaan godhan jechuudha. Maaliif jennaan garaan qabu fakkeenyaaf amma asiif bakka waan jaallatanii ta'u gabrummaa kana jalatti kufan kolonii kana jalatti kufan fakkeessinii haasa'uun gaarii miti. Kanaaf ani wanni jechuu barbaade karaa lamaan ulaaluu ni barbaachisa. Tokko is source of inspiration Afrikaanota kaaniif madda mooraliiti. Maaliif jennaan gurraacha jabaatee hidhatee organize ta'ee wal gurmeessee wal jirre hiriiree jennaan adii mo'uu ni danda'ama gama jedhuun leessanii qaba. Maaliif jennaan anti liberation struggling kan Afrikaa second phase kan bu'uureffatu Adwaadha. Role model isaanii Adwaadha. Filaagiin warra West Africa as a whole sababii Adwaatti kan keenya kan dhaalan. Kanaaf gama saniin source of inspiration ta'eera jennee fudhachuu dandeenya. Gama kaaniin garuu akka waan isaan toleedhanii fudhataniittis naareet gochuun immoo nurraan eegamuu sana baalaansii gochuu barbaachisaa jechuudha maafi.